Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya. Kun kan daawwachaa jirtan sagantaa Furtuu Dhugaa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessina. Furtuun Dhugaa Awustiraaliyaa jirra. Maaliif as jirra? Nu wajjin tura. Keessummaa addaa tokko isiniif qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan kun eenyuun akka ta'e waliin baranna. Keessummaa baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Gosh, baga nagaa jiraatan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenyaa osoo jala hin qabneen duratti waaqa keenya kadhannaa achiin dura keessummaan keenya maqaa nuuf himane. Keessummaa maqaan keessan. Maqaan kiyya Jamaal Makuraa jedhama. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gabaabamatti har'a kan wajjin jirru obbo Jamaal Makuraa waldaa Melbourne akka jaarsaatitti kan tajaajilaatiin jiranii mee isaan wajjin turra achiin dura immoo akka waaqayyo hubannoota nuu kennu waaqa kadhannaa haa kadhannu. Galanni fulfinni keeti yaa waaqayyo guyyaa har'aa biyya kanatti argamne akka sagalee kan kee waa waldaa keetii akka dubbannu hiree waan nu kenniteef maqaan kan kee dachaa ulfaatu yaa waaqayyo marii goonu keessatti ati nu argam ati nu barsiis maqaa gooftaa Kiristoostiin ameen. Egaa obbo Jamaal har'a Melbournetti wal geenne cheerchii Melbourne bara kanaaf ka hoogganaa akka jaarsaatitti isini mee Jamaal eessa dhalatan? Tole duraan dursee galatoomne rooba Austraaliyaa Melbourne dhufu keetiif baga nagaan dhuftee siin jenna. Akkuma dura jedhee maqaan kee Jamaal Makuraati katti dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti naannoo Kuyyaraa Adventist College jedhamutti dhaladhee guddadhee kanaaf katti dhaladhee maatii Islaamaa keessa kabaradhellee mana barnoota Kuyyaraa Adventist College itti baradhe aga kutaa 12. Okay, mee waa'ee barumsaa kee itti dhufna. Jamaal gaafa dhalattee guddattu mee haalli guddinaa naannoo sanii maal fakkaata gaafa diqqaa lafa qottee lafa shuquntanii loon tissitanii maal fakkaata turennaa san? Wantoota baay'ee keessa dabarsine akka nama dhalataa qotee bulaatitti akkuma tu jettee lafallee qonnaa lafa shuqunuun jira. Kana irra darbinee ammoo naannoo manni barnoota dhuunfaa ka Adventistii maallaqa baay'ee waan kafalchiisuuf achittis hojii humnaa hojjetaatiin barataatiin turre kanaafuu qotee bulaa jecha. Loon tissitee jabbilee uumamaa kanneen. Loowwan tissee loowwan midhaan namaa nyaatee baay'ee tumamee rakkinaa ganan jedhame qabbana keessa deemee waan baay'ee narra ga'eera akka nama qotee bulaa. Akka ijoollummaatitti. Akka daa'imummaatitti. Maatii meeqa garaacha dhalatte? Abbaan kiyyaa ijoollee anaan dabalatee ijoollee 16 qaba abbaan kiyya. Oh, maatii badha jecha. Maatii baay'ee guddisee guddaa. Okay, ati meeqa fa'a? Ani gara haadha tiyyaatiin lammaffoo. Okay. Akka ammoo walii galaatitti sadaffoo. Okay, egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Jamaal waldaa Melbourne akkuma qarasiniin jedhe hoogganaa waldaa Melbourneeti nama baay'ee gaarii fi nama hambilii tokko obbo Jamaal mee attamitti barumsa jala qabde bara keessan abbootiin barumsa jala dhaqaa jedhaa isin erganii immoo ufumaa badaa dhaqaa barattan attami barattan? Galatoomee ani abbaan kiyya baanken baay'ee nama barnootatti baay'ee nu dhiibaatiin ture ofii baratee oduun jenne baay'isee guddiseeti mana barnoota dhuunfaa sanitti nu galchee horii ofii gurguraa midhaan gurguraatiin akkaataa saniin nu barsiisee haga guddanne ammoo humna yookiin ijoollum daa'imummaa irraa humna godhannee hin jenne ammoo isa gargaaraanullee yeroo manni barnootaa cufamu akkasitti hojjetaati kaffaltii san godhaa inni haala saniin cimsee baay'isee mana barnootaatti dhiibbaa guddaan godhuun haala saniin baranne. Amma haala kana irratti ijoollee baadiyyaa keessa jiran ta'ee naannoo san jiranii Kuyyaraa Adventistii keessatti namni barumsi gatiin isaa haa qaalii ta'ullee amma hojjetaa barachuu hin dandeetta. So kun fakkeenyummaa gaarii namoonni horii hin qabnu jedhanii hojjetanii haadhallee barachuu hin danda'anii haala kanaan barattee haadha iddoo guddaa jirta. Mee achiin booda hoo iskuula gagaltan haga kutaa meeqa achi baratta?
Kutaan akka tasaa ta'e abbaankii akkuma jedhe mana barnootaa cimaa akka gaariitti barannee sadarkaa gaarii akka geenyu barbaada waan ta'eef kutaa jalqaba irraa kaasee akka kutaa 12 achumatti baradhe kanaaf haalli ulfaataa illee kaffaltii illee ulfaataa ta'e garuu ammoo wanti gaariin akkuma ati jette yoo fedha qabaatte hojjette ofirraa kaffalaa akkasitti yeroo manni barnootaa cufamuun hojjetta yeroo manni barnootaa banamu ammoo deebitee barnoota keetti fufta irraa caalaa ammoo gargaarsa abbaa kiyyaatiin kaffaltii naa kaffalaa baradhee aniif obboleewwan kiyyaas. Gosh waan baay'isee gaarii. Achiin booda hoo Jamaal haga 12 fixe itti fufee barate moo biyyaa bahee moo maal ta'e? Gabaabumatti kutaa 12 gafixe hojii argachuun rakkisaa ture bara sanitti irra darbeellee sadarkaa olaanaa barachoollee hiree hin arganne akka tasaa ta'eeti biyya gara keenyaatitti baqadhe yookiin ammoo imala gara keenyaatti godhe bara 1998 akka lakkoofsa Awurooppaatitti magaalaa keenya Naayiroobitti garas baqadhe jechuudha. Achi booda gara Awustiraaliyaa dhuftan. Booda bara 2001 obboleessi kiyya hangafa biyya kana waan tureef inni ispoonsera na godhe karaa isaatiin anis biyya Awustiraaliyaa kana dhufe. Egaa amma obbo Jamaal kutaa tokko 12 guyyaratti barattee achi Naayiroobii Keenyaa jiraattee achi garana dhufte Jamaal dubbiin kunin Musliima maatii musliimaa irraa dhufuun kee hin beekamaa akkamitti wangeela fudhate? Tole baay'ee bareeda baay'ee ulfaata rakkisaa ture bara sanitti abbaan kiyyaa guddisee amantaa islaamaa irratti baay'isee nama cichoominaan akka gaariitti qabee deemuun haga ammaallee jechoo kaatti baradhe akkuma siin jedhe mana barnoota adventistii kuyyaraa adventistiitti baradhe jalqaba irraa kaasee haga kutaa 12 guutuu kitaaba qulqulluu barataa adeeme gaafa waggaan kiyya waggaa 18 ga'u ana firrisee obboleessi kiyya hangafa amantaa kana fudhateetiin ture yeroo amantaa kana fudhatu dhiibbaa fi ari'annaa baay'eetu obboleessi kiyya irra ga'eetiin ture anillee haga isaa sadarkaa isaatitti yoo ari'amnellee garuu ammoo dhiibbaan narallee tureera yeroo an Kiristoosiin amanee fudhadhetti. Namoota hennaasan turan yaadattanii akka Paaster Daanaan fa turanii hennaasan? Namoota baay'eetu ture, Paaster Amaadoo fa'aatu ture, namoonni baay'een hedduun isaanii jiranii naannoo sanitti warri ana fakkeenyaaf cuuphama yeroo cuuphameetiin jedhu Paaster Amaadoo fa'aatu ana cuuphe. Oh yeah. Yes. Yeah, Paaster Daanaan turanii, Paaster Amaadoo turanii, Paaster Haileen achi as I think paasterii ta'anii. Mannaa dhufan isaanii. Namoonni yeroo dheeraaf cheerchii keenya sanitti namni paasterii ta'anii turan Paaster Daanaa turanii. Haalli isaa bareeda. Mee waa'ee biyya amma keessa jirtu Awustiraaliyaa magaalaa Meelboornii jirtanii asitti immoo gaggeessaa waldaati. Mee waldaan Oromoo attamitti walitti dhuftanii waldaan kun ijaaramuu danda'e? Haga ati dhufte moo achiin durayyuu ture? Waldaan akka ijaarama waldaatitti yeroo ana dhufu hin turre namoonnillee bara 2001 yeroo ana dhufutti namoonni lakkoofsaan diqqaan biyya kana jiranii adventistoonni jechuun naannoo keenyaa as jiranii egaa bara ani itti dhufetti maaltu godhama ture anaan dura namoonni waldaa Ingiliffaa Springvale Adventist jedhamutti ganama waaqeffatanii saafaa ammoo wanti godhaatiin turanii mana dhuunfaa isaaniititti wal jijjiiraa akkasitti saafaa afaan kennaan afaan Oromootiin waaqeffatu turan. Kun ufuma kaka'umsuma keessanii waan uumame moo waan warroonni adventistoonni faranjoonni biyya kanaa walitti isin qabanii isin ijaaran? Akkamiin ijaaramtan? Ka'umsuma obboleewwaniitiin akkuma jedhe namoonni baay'een illee hin turre namoonni fedhuma ofii qabaniin. Jaalalama gooftaaf qabaniif jecha namoonni walgaanii warri anaan dura turanii akkasii waaqeffataa turanii ufumaan walitti qabamaniiti haala san godhaatiin turanii ganama waldaa cheerchii afaan Ingiliffaatiin waaqeffatamutu ture saafaa ammoo afaan kennaan fakkeenyaa fi namni hedduun kennaa afaan Ingiliffaa baay'ee sirriitti waan hin dandeenyeef faarsuufillee sagantaa adda addaallee irraa hirmaatuu fi afaan kennatu waa salphaa waan
waan ta'eef ganama ganama seerchiin danda'aa booda ammoo afaan kennaanii mana namaatitti warra amantoota irra deema akkasii waaqeffataatiin turre. Bara kam jala qabdan bara sanbeetta? An ka itti dhufe armanaan durallee wanti kun adeemamaatiin ture hagamiif akka adeemame an tilmaamee beekuu hin danda'u garuu yeroo an dhufu hin ture sagantaan suni. Sagantaan sun bara 2001 irraa kaasee haga 2003tti toora san na fakkaata akkasitti adeemaatiin turre. Memberii meeqaan jala qabdan hadha memberii meeqaa akka qabdan? Tole gara lakkoofsa hora miseensaatitti si dhufuun duratti sagantaan kun akkuma jedhe mana waaqeffanna malee akka waldaatitti lallabamee konfiraansii jalatti galmee hin qabnu ture. Akkitti galmee konfiraansii jala dhufne Spring Valley ti udu waaqeffataatiin turre san saafa maal goone si fakkaata namnis baay'ataa deema. Mana namaa yoo dhaqxeetiin jettu namni nyaataaf yookiin ammoo akkuma aadaa keenyaa namni wal keessummeessu maal wantiin kunniin ammoo sagantaa xiqqoo isii nu jala baballeessuu yaalee jennaanii mari'ataniiti warri yoo san sagantaa wanni geessaatiin turanii maal goona Spring Valley iddoo ganama itti waaqeffannu sanii Ingiliffaanii achi dhaqanii gaafataniiti hoolii saafa itti waaqeffannaa nuuf kennaa jennaaniin nuuf eeyyamanii waan isaanii haa kennu nuuf eeyyamanii nu ganama wanni goonaa akka duraa kan mana irra deemuu dhiifneeti hoolii waldaatitti dhaabsifnee waaqeffachuu jalqabne jechuudha. Oh, okay, bareeda. So achirraa kaatan? Achirraa kaanee deemnee bara 2007 yoon dogoggorre 6-7 keessa yeroon isaa 2006 yookiin 7 natti fakkaata yoon dogoggorree fi akka namoonni haga murtaa'ee wal geenneeti haala kanaan waaqeffachuun kuni gaarii akka hin taaneef nu baasuu akka hin dandeenye bikkineeti mee amman sirrimatti waldaa jalqabnaa koottamee waaqeffannaa jalqabna waldaa oduun taane mee waaqeffannaa waan jedhuuni waaqeffannaa fi neighborhood house jedhama naannoo Spring Valley titti kasiti counciliin hoogganu jechoo achi kaanii ammoo boodarra daandinoongitti nama 5 ta'aneeti namoonni 5 kuni waaqeffannaa regularly sanbata ganama akka qaraa san saafaa oduun taane ganama afaanuma kennaan dhaqaa mana san kireeffataa achitti waaqeffachuu jalqabna. Achi kaatanii adda waldaa qabdanii nama meeqa taata memberii meeqa amma ka qabdan? Galanni waaqa haa ga'u namoonni jalqabaniitiin jedhanii warroonni jalqabneetiin jenne namoota 5 ture adda yoo tilmaamatti ilaalleetiin jennu galmee irra ka jiru nama 89. Warroonni cuubamanii jechoo. Daa'immaniin alatti kunniin daa'immaniif ijoollee kaa'imaa waliin manne ijoolleen kaa'imaatiif daa'imman nama 69. Anaa walii galatti haga nama ijoollee walitti haga nama 130-40-50 akkasiin kenna. Maqaa waaqayyoo koo ulfaate haa ta'u. Waldaan Melbourne Oromoo baay'ee waldaa guddataaru baay'isee haalli ittiin deemaaru hedduu namatti tola. Obbo Jamaal waldaan keessan guddataa jira daa'imman illee hin qabdan amma ka keessa jirtan mana kiraati. Maal yaadattan waan kana ilaalchise? Tole rooba ulfaadhu galatoomi bara 2017 akka lakkoofsa biyya kanaatitti duraan guruppii turre itti aansine kaampaanii taane bara 2017 ammoo akka waldaatti konfiraansii Victoria jalatti akka waldaa dhaabataatitti galmeen nuuf kenname hin galmoofne jechuudha. Barsa irraa kaafneeti karoora warroonni yoo san bulchiinsa irra turanii waldaa mataa keenyaa ijaarachuuf carraaqqii godhaatiin turre. Wadhakkaa sanitti yeroo jalqabne irraa kaafneeti iddoo Parkdale jedhamutti mana kireeffanneeti achitti jalqabne bara 2020 ammoo sababa koronaa naannoon kun yookiin naannoo yeroo koronaa san cufamee guutuu addunyaatti namoonni 5 walitti dhufuun hin danda'amu jedhameeti keessattuu Victoriyaan Melbourne cufiinsan beekamaa ture kanarraa kan ka'e bara 2020tti iddoo san dhaabne garuu ammoo beekumtii akka waldaatti ka fudhanne bara 2017 achi kaaneeti bara 2020tti iddoo heritage
ammallee mana barnoota konfiraansii Adventistii Victoria jalatti ka hoogganamu iddoo MPC jedhamee beekamu iddoo ijoolleen ispoortii taphattu kireeffannee iddoon waan dhabamee fi baay'ina isaatiif jecha kireeffanneeti waaqeffachuu jalqabne jechuudha. Waaqeffachuu jala qabdaniittanii sababa koronaatiif iddoo hundumattuu cufameera. Bara 2017 irraa mana ijaarachuuf yaaddanii fandiillee godhataa turtaniittan hin beeka. Amma wanti sun eessa bira jira yaadni keessan maalirra jira? Bara 2017 irraa kaasee yoo maallaataa atachi jiraattaaf jiraattuu hin beeku obboleessi kenna yoo sanii itti gaafatamaan waldaa kennaa obbo Mootii Ogatoo biyya Portland Ameerikaa dhufeera hin beeka. Wanti inni dhufeef illee kanumatti sababuuni warra gaafasi nu gumaachitanii warra nu gargaartaniin waaqayyo dachaa isinaa eebbisu jechuu barbaada akka waldaatitti gargaarsa guddaan nu ta'ame akkuma ati jette bara san 2017 irraa kaafneeti waldaan taa'eeti eegaa cadhifnee asii achi deemuun gaarii waan hin taaneef manguddoo jira daa'immantu jira warra dhukkubsatu jira kanaaf haalli qilleensaallee gaarii waan hin taaneefi jennee murteessineeti waldaan aga murteesseen boodatti mana ijaarsa mataa kennaa ijaarsa godhuu jalqabne fundraising gargaraallee gooneetiin jirra fundraising sun akkuma jedhee Portlandiin illee dhaqee jira achiillee haga deebinillee haallini akkasuma jira tattaaffii irra jirra yoo waaqayyo jedhee akka ijaarannuufi abdii guddaa qabna guyyaa tokko ijaarachuu fi carraaqii godhaarra inni nu gargaaree akka ijaarannullee abdii qabna waaqarra. Ameen addaan hin kunne jechuun ittuma jirtanii jechuun dhaaban. Egaa kabajamtoota daawwattoota kennaa mariin obbo Jamaal wajjin qabaanne kana fakkaata. Jamaal dhuma irratti yaanni hafeeru jetti yoo taane yaanni dhaamtu maaltu jira? Tole. Waldaan kun ka guddataaru yoo ilaalleetiin jennu nama waggaa 95 haga 100 ta'utu keessa kana waaqeffata. Daa'imman yoo ilaalleetiin jennu tajji'a 4-5 irraa jirtutu jira. Akka kana jirraa jechuudha. Namoonni waldaa kana keessa waaqeffannu kanaafi murannoo gooneerraa kadhannaa qabnallee akka namoonni nu gargaaran barbaanna. Kanaafi waaqayyollee namoota irraan ta'ee akka nu gargaareetiin jedhullee abdii guddaa qabna nullee tattaaffii baay'ee sochii guddaa godhuttiin jirra amma ji'a 2-3 durayyuu fundraising gooneeti horii walitti qabneetiin jirra kanaafi namoonni armaan dura nu gargaartaniitiin jettanillee ulfaadhaa eebbifamaa kabajamaa isiniin jenna gargaarsa kana ka barbaannuun bifa sadiin barbaanna inni tokko yaadaan wal gargaara namni inni kuni maallaqaan humnaan wal gargaara namni inni kuniif inni guddichi hundumaa caalu ka waldaan kenna warra adventostoota ta'an irraa barbaannu kadhannaa kadhannaan waan baay'ee nu godha sabni waaqaa walii galteeni waan isin walii galteen kadhattan ani isiniif raawwadha jedhee waaqayyo waadaa nuuf galeera kanaafi iddoo jirtan hundumatti waan sadiin kanaan akka nu yaadattan akka nu bira dhaabattan akka yaadaanillee gargaarsaanillee hundumaa caalaa immoo kadhannaan akka nu waliin taatanii waamichaa fi isin dhiyeessineetiin jennaa jechuudha. Ameen waaqayyo si haa eebbisu waldaa Melbourne nus kabajaaf jaalala guddaa isinii qabna yennaa nu isin bira dhufneetiin jennu namoota kennaa kabajaan horiillee gargaartanii waan qabdanirraa qoddanii deebistaniittanii waaqayyo ammoo waldaa keessan isinii ijaaraa I hope warri Ameerikaallee isin wajjin dhaabata waaqayyo ammoo waamaraa caalaa isin gargaaraa jabaadhaa waaqayyo isin haa gargaaru Jamaal waan adda tole jettee dhuftee studio furtuu dhugaa yeroo kanatti nu waliin yeroo qabaattee fi waan waldaa keessanii waan sheerii nu goote waaqayyo si haa eebbisu naa ulfaadhu. Galatoomatillee ulfaadhu. Thank you. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan wajjin turre jaarsa waldaa yootaan geggeessaa waldaa Melbourne kan ta'e obbo Jamaal Makuraa wajjin turre.
seenaa isaanii gabaabamatti seenaa waldaa isaanii gabaabamatti guyyaa har'aatti filaalle. Gaafa biraa immoo badhinnaan deebinee waan jiru wajjin taphanna. Hanga dhumatti waan wajjin turtaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jedhaati kadhannaa dhumaa obbo Jamaal wajjin godhanne sagantaa kennaadhaa goolamna. Toleen kadhanna si galateeffannaa gargaarsi ayyaanni kan kennu waliin waan ta'eef bara baraan ulfinni galanni siif haa ta'u. Yeroo hundumaa yaa Waaqayyo karoora keetti ta'a kunoo yeroo gabaabaa kana obboleessa keenya waliin illee akka qabaannuuf waan nu gargaarteef maqaan kee haa eebbifamu. Hafaa jireenya keenyaallee hafaa jireenya obboleessa kee yeroo baalle akka eebbiftu maatii isaa akka eebbiftu hunduma keenya akka eebbiftuuf eeyyamaa fedha kee kennuuf haa ta'u nagaan nu oolchi kana hundumaa maqaa gooftaa Kiristoosiin nuuf dhaga'i. Ameen. Ameen.